Ashama arkafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya har'a keessummaa anaa fi Isaaq akka tasaa dhufnee jirra. Dhimmi nuti irratti dubbachuudhaaf dhufne dhimma Jawaar Muhammad guyyaa har'aa yeroo jalqabaatiif miidiyaa Ubuntu jedhamu irratti haasaa akkamii qabatee dhufu kan jedhuu fi waa'ee artistoota adamfamaa jiran keessayyuu dhiyeenyatti ajandaa jabaa tokko deemamaa jira. Isa irratti gadi fageenya isa wajjin marii goonaa. Salaama jedhiin of barsiisitti. Ashama harka fuunee daawwattoota reediituu bundi keessan nageenya keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha akkuma reediin jedhee dhimma lamarratti kan nuti dubbachuu dhufne dhimmi kun dhimma Jawaar Muhammad yeroo jalqabaatii fi miidiyaa Ubuntu irratti ba'ee gaafiif deebii gochuudhaaf deemaati jira. Oromoon hundinuu gaafiif deebii akkamii godha kan jedhu of keessatti shakkiiwwan gungummiiwwan akkasumas immoo abdiidhaan namoonni hedduun eegaati jiru jechuudha. Haala siyaasa qabatamaa haala mana hidhaa sana keessa jiruu fi haala biyyattiin Itoophiyaa amma keessa jirtu akkamitti ibsuudhaaf deemaa jira kan jedhu namoonni hedduun tilmaama mataasaa ammoos immoo baay'ee waan inni akka maal akka inni dubbatu namoonni hedduun eegaa jira. Kanarraa wal qabatee waan tokko yaada kan keenya kan isin biraan geenyu ta'a. Inni kan biraa dhimma artist Dinqisaa Dabalaatiin wal qabatee hanga har'aatti erga dheengadda wanni sun keessayyuu iccitii dhadhamee waan deddeemamaa jirutu jira. Waan diraamaa hojjetamaa jiru fiilmii hojjetamaa jira. Kanaan qabatee yeroo maqaa qabu kana keessatti kanaan qabatee waan biraa faayidaa dhuunfaadhaaf deddeemaa jira malee kun soba warri jedhanillee hedduu jiru. Nuti akka weellisaa tokkotti yookaan akka nama walitti dhufe tokkotti anamma hojii tokko biraan qaba. Hojii sana kan naa hojjete isa kan yeroo gidduu kana keessa muuziqaan tokko akkuma atis quba qabdu siich kliipii isaatti waraabneetti baafnu. Kanaaf isa wajjin walitti dhufeenya qabna jechuu barbaadetanii dhimma kanarratti wanti jedhamaa jiru sobamoo dhugaadha kan jedhu waan tokko dubbanna. Egaan kan eegallu akkuma beekamutti har'a guyyaa hawwitee jechuun hin danda'ama akka guyyaa gammachuutti isin ilaalama. Sababni isaas Jawaar erga maneedhaan irraa ba'ee yeroo jalqabaatiif miidiyaa irratti intarvii gochuudhaaf deema. Amma dura intarviis ta'ee gaafiif deebii inni nama wajjin adeemsise tokkos yaadni inni waa'ee siyaasa Itoophiyaa irratti dubbate tokkollee hin jiru. Sababni isaa nu hunda keenya cinqaa ture. Jawaar maaliif callisee callisuu isaa maaf filatee dirqameetti moo tola callise kan jedhu baay'ee nu rakkisaa ture. Garuu guyyaa har'aa miidiyaa irratti dhiyaachuun isaa akka tilmaama kenninutti jechuudha. Akka dhuunfaa kiyyaatti dhimmootuma waa'ee mana hidhaatti dabarsee sana osoo hin ta'in haala amma biyyattiin keessa jirtu argite. Biyyattiin tuni akkamitti deemaa jirti? Of durrisii hoo maali? Kaayyoon isaanii hoo? Of duratti maal ummata kanaa gochuuf callisan? Maaltu isaan callisiise ka jedhu irratti hin dubbata jedhee abdii qabaa. Hawaasni illee kanuma irraa eegaa. Mee ati akkamiin ilaalta waa'ee mana hidhaa sanirraa immoo yaani maal dubbata Jawaar maal fidee dhufa kan jedhu yaada qabda? Akka tilmaama kootiitti wanti mana hidhaa keessatti dabarfamee tariiti jaraaf sababa yookaan immoo waan baanii dubbatamu ta'uu dhiisuu danda'a. Qabsaan tokko ni hidhama haqaaf gaafa dhaabbatee jedhee waan adda addaati irra dhaqqaba waan ta'eef hidhaan qoraasuma dhiiraati waan ta'eef waan sanarraa osoo hin taane haala siyaasa biyyattii amma goolaa jiru kana dhimma mootummaan biyyattii kun gabroonfataa kun Oromoof biyyattii keessatti adeemaa jiru kanatti bal'inaan waan dubbatu natti fakkaata akka yaada kiyyaatti jechuudha. Siyaasni yeroo ammaa kana keessa jiru waan qabdee waan gadhiistu dhabdeeti jirta. Yeroo gama tokkoon wanni tokko furmaata argate gama tokkoon immoo waan biraatu ka'aa jechuudha. Kanaaf haalli goolamni siyaasni Itoophiyaan keessa jirtu ammatti tariiti wanni jarri callisanii fi warningis ta'uu danda'a. Deebi'es ammoo akkuma jarrumti miidiyaa isaaniitiin baasanii jedhan waan tokko yoo dubbatanii jedhani deebisnee akka isaan hiinu ifatti himanii jiru waan ta'eef kanaaf jennaan ammoo dhibbaan dhibbatti namni bakkee jiru waan tokko bu'aa tokko wayii uumuu danda'a waan ta'eef tariiti wanni afaan isa qabe waan kana ta'uu danda'a. Deebi'es ammoo dhimmi siyaasaa kuni namaan galu warra beektotaati nuti waan nutti dhagaame ofittidha kan nuti dubbannu. Jarri immoo waan jedhanuuf akka itti tarkaanfatanu suuta
waan tokko irra dhaabbatanii kan dudubbaas laalaa fuuldurattis maal mudachuu danda'a jedhanii tasgabba'anii waan tokko dubbatu malee callisanii akkuma miiraan hin deemamu waan waggaa tokko mana hidhaa keessatti dabarsuu jechuun waan cimaadha sana keessaa ba'anii bakkee kanatti maaltu ta'aa ture erga ba'anii kaan immoo maaltu deemaa ture sana booda fuuldurattis immoo maaltu ta'uudhaaf deema kan jedhu tilmaamaniiti kan isaan dubbatan waan ta'eef kanaaf callise natti fakkaata malee yookaan sodaa wayiitiif natti hin fakkaatu kanaaf jennaan guutummaan guutuutti kan inni irraa dubbatu yeroo ammaa kana keessatti akka nama tokkotti yookaan akka tilmaama kootiitti goolumsa siyaasa biyyattii keenya mudatee fi aangoo amma mootummaan harkaa qabu keessatti ummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti jimlaadhaan bakka adda addaatti dhumaa jiru sababni isaa maali kan jedhu kan ifaan ifatti baasee dubbatu natti fakkaataan akka yaada kootiitti. Yaa isarratti illee akkuma jiru ta'e waa'ee dhaaba isaaniitti wal qabatillee gaafiin hedduun dhiyaatadhee abdadha maaliif dhaabni isaanii ifatti yeroo hedduuf walgahii taa'ee jira. Dhiyoo kana fa'aa amma walgahii Jawaar keessa hin jirre tokko kan ibsa miidiyaadhaaf kennee ture Maraaraan Guddinaa waa'ee saniitti irrattii fi dhimmoota akkumaati kaasta irratti dubbata jennee abdannaa inshaallah walumaa galatti Jawaariif dubbiin hin himamu akka Itoophiyaatti miti akka sadarkaa addunyaatti nama dubbiin isaa baay'ee mi'aawu miti nuti warra isa jaallannuu fi miti diinni dubbii isaa gurra qeensee eega. Itoophiyaan jechuudha wanta inni amma dura haasa'a ture ta'aa jirti yeroo ammaa kanatti gaafa inni yaa sii galee mootummaan kun argeera baay'ee dubbii keenya irratti gaazexeessituun miidiyaa tokko dheengadda kan dhugaa Jawaar nama cimaa nama akkamii akka inni ta'e dubbatte sanayyuu sababa godhattee kaasuu dandeessa bayi fagoo miti yeroo amma mootummaan kunuyyuu dhugaa isaa argeera amma fakkeenyaaf lolli wayyaanee fi mootummaa kun ni ka'a jedheetiniin kan inni kaleessa dubbataa ture mootummaan waan sanii shakkine amma dura omuun dhufu humna qaba jedheetti abdii godhaa ture garuu inni mana hidhaa galee jennaan dubbiin sun dhugaa ta'e mul'ate mootummaan hanga baqatuutitti jechuudha hanga sadarkaa baduutitti ofii isaatii duulee jechuudha dubbii xumuraati bar mootummaan tokko waraanaaf duuluu jechuun abdii kutannaadha sii galee sadarkaa sanarra kan ga'e kaleessuma dubbatee inni jechuudha kanaaf dubbii isaa walumaa galatti diinnis firris sirriitti eegaa jira keeriidhaan nutti dhufa jennee abdannaa waa'ee Jawaar asumaan goolabna viidiyoo isaa boodarra isiniif qabannee dhufna viidiyoo isaa gadhiisanii dhimma ajandaa amma deemaa jiru keessayyuu akka icciitittis akka ololaatittis fi akka rakkootittis deemaa jira kan ammoo kallattiidhaan Isaaqin gaafadha sababni Isaaqin gaafadhuuf tokkoffaan Isaaq nama aartitii lammaffaa nama saniin walitti dhufeenya qabaa dubbiin miidiyaa irraa kun immoo maal fakkaata kan jedhu isiniif gaafadha jechuudha mee Isaaq akkuma beeynutti aartistiin keenya dhiyeenyatti halkan adamfamee ajjeefamuudhaaf yaaliin irratti taasifamee jedhee ofii isaatii fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansee achi booda nutis akkuma nama kamiituu iyyinee fi kaleessa isaa caaluun akkas ta'ee ammallee kana nu harkaa nyaachuuf jennee baay'ee dallanaa turre garuu guyyaa lama booda dubbiin sun faallaa ta'ee nutti mul'ate. Faallaa kan ta'e nutti mul'ate dubbiin dubbii hololaati diraamatu hojjetamaa jira aartistoonni keenya karaa qaxxaamuraatiin guddachuudhaaf waan kana godhan malee yaaliin irratti adeemamellee hin jiru kuni sobaa diraamadhaa fiilmidhaa jedhameetiniin miidiyaa hawaasaa irratti farrajamee mee dubbii san ati tokkoffaa tilmaama kee akkamitti kaa'atta lammaffaa akka nama isatti dhiyaattu tokkotti dubbiin aartistootaa kun biyya keenyatti akkamitti ilaalama yoo of eeggannoos ta'e yoo hololas ta'e akkamitti deema kan jedhu nu tarkaanfachiise. Gaafii bareedaadha gaafii irraa dubbatamuu qabudha jalqaba irratti dinqisaan nama akkamiiti kan jedhu irraa haa kaasnu dinqisaa jechuun weellisaa qofa osoo hin taane weelluudhaan reefi kan inni ba'aa jiru sirboottan weellistoonni amma ittiin beekaman yeroo maaster pilaaniitii kaase yeroo qabsoo sanaa kaase sirboottan inni hojjetaa turedha kan qaanqee nama qindeessaadha qindeessaa beekamaadha sirbaa yoo sangee ta'uuniin kan qindeessaa ture kan akka jira caalaa bultumee kanneen akka galaanaa gaaromsaa ijoollee amma dhudhufanii aartii kana keessatti sadarkaa gurguddaa qabatan kan qindeessaa ture isaa jechuudha qindeessummaadhaan nama beekamuudha namni tokko aartistiin amma fakkeenyaa ani yoon sagalee qabaadhee jedhe yoo stuudiyoon sun sagalee kan koo sana bifa bareedaa ta'een qindeessee hawaasatti
hin baafne weellisummaan kan kun beekamu jechuudha. Kanaafuu lafee dugdaati, lafee dugdaa aartiiti dinqisaan inni jalqaba. Ammatti dhiyeenyatti kan inni weelluutti dhufe malee kanaan dura ni qindeessaa ture. Sirba isaa sanas kan qindeesse isuma. Amma fakkeenyaan sirba haaraa kan gidduu kana gadhiifamuun qaba. Siichoo raabbii kanatti galfa. Sirba sana kan qindeesse isa jechuudha. Waa hunda isaa qindeessaas miiksiis kan godhe isa. Akka nama tokkotti isaa walitti dhufna turre jechuudha. Nama cimaadha gurbaanni. Kanarra dabalatee dhimmi dheengadda isa irratti adeemsifame dubbii keenya irratti inni ifaan ifatti labsateeti jira. Ifaan ifatti Hacaaluunis gaafa jalqaba inni ifatti labsachuu habaatu malee yaalii akka kanaati irratti godhamaa ture. Yeroo baay'ee nuti waan tokko erga dhabnee kaaneeti kan nuti boonyee maraannee tisheertii suuraa jaraa maxxanfannee akkas goone akka waan boo'ichi ituu nama deebisuuti Hacaaluu deebisa. Boo'ichi ituu nama deebisuuti namoota hedduu deebisa. Namoota ciccimuudha kanneen akka eebbisaa addunyaa yeroo ayyaana sana kanneen akka daadhii galaan kana eebbisa yeroo dhumaa biyyi galee kana kan galaafatame jechuudha. Kanaaf jennaan yeroo baay'ee waan nurkaa erga wanti tokko ta'ee ka'ee iyyuurraa namni kun maal rakkate jennee itti yaadnee itti deemnee qorachuu danda'uudha qabna. Erga gaafa dhimmi kun ta'eeti waan akkasii godhame mana koo keessatti haati manaa kan koo kaatee ibsaa ibsitee jennaan jarri fiiganii deemanii gaafa fiiganii deemanii jedhanu balbala koo sanarratti dhiiga dhangalaasanii deemanii dhiiga dhangalaasuun kun waa lamaan laalama. Tokkoffaa hadha yoo nurkaa baatellee hadha yoo saaxilamnellee boris haa ta'u yeroon beekamne keessatti dhiiga kee dhangalaasuun keenya hin oolu kan jedhudha. Akka dhaadannooti. Lammaffaa moora ta'uus hin danda'a. Kun akka aadaattis akka wanna tokko tokkootis jiraachuu danda'a wanti kun jechuudha. Qaamni kun eenyu jarnis hin beekanu nutis beekuu hin dandeenyu. Maaliif akka shakkinu tokkotti Dinqisaa Dabalaa dheengadda sirba inni baase miidiyaa hawaasummaa to'atee uummata Oromoodhaaf immoo abdii guddaa itti horee dubbii keenya irratti aartiin yookaan sirbi meeshaa qabsoo uummata Oromoo keessatti isa jalqabaati. Namoota hedduu waan baay'eechi keessatti kaasee jira jechuudha. Kanaaf sanarraa ka'uudhaan mootummaadhaanis barbaadamuu danda'a ta'a. Namoota adda addaanis barbaadamuu danda'a ta'a. Kanaaf nama kana Oromoon gaafa dhabee jedhe hin miidhamamoo faayidaatti argata kan jedhu laaluu danda'u. Miidhaa guddaa. Anamma asirratti maal kaasuu barbaada yoo inni diraamaa godhee kan hojjetu osoo ta'e wanti kun diraamaa nuti jennee osoo buru wanti wayii uumame kaleessa Hacaaluudhaan maal jechaa ture jedhan feerroo mantarqashiyoo maalii yaada mootummaa qabatte gurbattiin tuni mantarqashiyoo jechaa ture. Har'a garuu inni duunan diinnis firris imimmaan dhiiga bo'e imimmaan dhiisee jechuudha. Hin barbaachisu. Inni hasobuu baattu. Wanta akkana hin uumame jennee dursinee tilmaamuun dirqama Oromummaati akka dhuunfaa kiyyaatti aartii keessa jiraachuu. Dubbii keenya irratti duroomuu yoo ta'e jedhee nama duroomuu danda'udha mucaan. Nama istuudiyoo mataa isaa danda'u qabudha. Nama qindeessaadha. Yeroo ammaa kana keessatti qarshii kan nyaatu weellisaa osoo hin taane qindeessitoota. Sirba tokko hojjechuudhaaf gara qarshii 18,000 olitti baasnee hojjenna. Itoo duroomuu ta'eetii ni durooma. Biyya barbaade deemee nama jiraachuu danda'udha. Achi biyya keessa taa'e mana kiraa keessa taa'e kan inni meeshaa hojjetee sirboottan qindeessee ittiin jiraatu. Oromoo kun tajaajila jedheeti malee jireenya dhuunfaa isaa osoo barbaadeeti Dinqisaan qaata biyyaa ba'ee Ameerikaa keessa Awurooppaa keessa bakka adda addaa keessa jiraachuu nama danda'udha. Shira wanti shira jedhamu tokko ittiin hin jiru. Hunda caalaa wanti jarri jedhaa jiran sooshaal miidiyaa irratti wanta arge tokko namni sun foolooroo guddaa qaba. Dhimma maalii wal qabsiisanii Farahaan Suleedhaan fa'aa kan wal qabsiisan jiru. Farahaan Sulee akka tasaa dheengadda sirba tokko baasee ture. Wantati kana uumteef sirbisa Farahaan Sulee akka inni hin laalamneef waan wal hin fakkaanne yeroo baay'ee kan nuti wanna akka kanaa jira. Kanaaf yeroo baay'ee silumayyuu kan wal takaalu Oromoodha. Yeroo baay'ee keessatti kan osoonuu lubbuudhaan jiru fayyaadhaan wal qabaru Oromoodha. Waan hin taane akka kanaa amma fakkeenyaan karaa dhuunfaadhaan bilbila kallattiidhaan bilbilaaf hin turu bilbilli isaan hojjetu erga wanti sun ta'e keessoodhaan miseenjara wanti walii barreessine ergasii miseenjara tokko barreessu telegiraamiidhaanis haa ta'u sa'aatii 24 irra ta'a waan hojiinsaa kompiitaraan wal qabatuuf jabaatee deebisa ture amma barreeffama tokko illee deebisu. Namoonni miidiyaarraa ijjiinu kun hammam quba qabna maalitti beera jenneellee iyyaafataa jiru jechuudha. Warri biyya keessaallee maalitti bee Dinqisaan kun jedhe namni iyyaafataa jiru hin jiru. Keenya waan tokko erga dhabnee boo'uu qofitti ta'e dubbiin jechuudha. Oromoon dubbii xumuree beektanii kan abbarra beekee budaadhaa jette Oromoon. Namni kun dhugaa ofii erga himate sobee sobuu baatee maaltu nama naqe. Namnaa birmadhaa jedhee waan isinitti iyye
dandeettu naa birmatta dadhabdu afaan kee cufatta malee maaliif barbaachise kana maali diini shira irratti silumaa nuti waan tokko balleessinee kaanee bo'uun amala nu ta'e waan fedhee yoo ta'e artistoonni keenya eegamuu qabanii jajjabeeffamuu qabanii isa qofa osoo hin taane kan nagaan jiru iyyuu eegamuu danda'uu qaba. Kaleessa artistoota keenya eeggachuu dadhaburraa artistoonni meeqan harkaa nyaatamanii jechuudha. Boo'ichi sobaa gatii hin qabu. Boo'ichi darbe gatii hin qabu. Biyya keenyatti silaa wanni rakkasaa boo'icha waan ta'eef boo'ichi gatii hin qabu. Boo'ichi har'a haa boonyu. Osoo inni lubbuudhaan jiru har'a yoo boonne boriyoo boo'uufillee baanne rakkoo hin qabu. Kaleessa Hacaaluun gaafa jiru sana doo inni gisee inni jiru boonne fi ka amma boonnuuf kun boonnuu qaba baanne hiika takkan qabu. Seenaa guddaa nutti taa'u kun. Seenaa guddaa nutti taa'u. Nutti himatee jennaan erga nutti himatee ka'ee waan tokko gaafa ta'e seenaa guddaa. Kanaaf rabbi si haa eegu siin jenna Oromoon ammas gama danda'uun artistoota ofii eeggachuu goofandii jedhanii warri olii gadii ololaa waa sassaabatu jedhanillee mallayni sassaaban kan kee miti. Oromoon dirqamee osoo hin taane jaalalaan sii kenna. Ani waan hin ajaa'ibu tokko beektaa shira akkanaatii birrii olii qabatuuf maali'an oduma birrii olii qabachuu ta'e yoo kennuuf hin barbaanne dhiisa. Oromoo namni kiisii giddiinsi seenee sirraa fuudhu hin jiru. Jaalattee nama sun naa ta'ettee yookaan argitee waan isa hubattuuf kennuufii dandeessaa jechuudha. Yoo artistoota keenya gofandii manamee maal rakkoo qaba. Abashaan miliyoona akkanumaan nama nagaa ispoonsara taatee banaaf hin jiru. Maa Oromoon walii bannee bar. Keekii hafaafuu gofandii manamee namoota dubanamee jira. Osomoon akkanaatu ta'e jechuudha. Maal rakkoo qaba baname. Kan kennitu ati yookaan $10 yookaan 50 yookaan 100 simmi. Amma dubbachuuf haa taanu sirbee dinqi isaanii hin gadda baasee 500,000 haa jennu. 500,000 keessaa anis yuutuubariidha atis yuutuubariidha. Sanarra darbee immoo muuziqaan hojjedhu tokko amma fakkeenyaa muuziqaa tokko 300,000 yookaan naa daawwatama ta'e. YouTube irratti keen tokko $1 tokkitti ofittidha kan inni lakkaa'u. $500 oliin argatu. $500 oliin argatu. $500 gaafa biyya keenyatti armaamnee jedhu waan xiqqoodha. Kilipii sana baasii kilipii sanaa mitiiti baasii stuudiyoo sanaa hin danda'u kan isin beekuudha qabu. Waan inni ganda keessa deddeebi'ee akka sirba san baasu nyaata fi waan adda addaa waciifaas miti dabaraa dhiisi. $500 jedhana har'a damooza ji'a walakkaatti bakka hundattuu argite diyaaspooraadhaaf oolmaa guyyaa takkaatti. So dhamaatii goofandii yoo artistii tokko baname irrillee nama hin jedhu. Garuu immoo shira akkasiitii fi waan akkasiitii fi miti nu fakkeenyaaf kaafne malee jechuudha banamee fi gaariidha kan jedhu jechuudha. Hundumaafuu kana rabbi bakka hundatti nageenya haa uumu egaan waan dhaamottoo qabattee hin goolabna. Ayyee wannan amma dhun qabu bakka jirrutti quba wal qabaachuu waan tokko argadhamne bo'uun ammaan boodatti seenaa taate haa haftu warra ija keessa jijjiiranu keessatti xiyyeeffannoon artistii Oromoo irratti maaliif taasifame kan jedhamuudhaa fi artistiin Oromoo sagalee uummata Oromooti waan ta'eef jarri kun yoo jaanfamanii jedhanii yookaan dhabamsiifamanii jedhanii sagaleen uummata Oromoo harka tokko harki mirgaa kun irraa citu jechuudha. Kanaaf ijoolleen hedduun jiru artistoonni kanneen akka yoo Geetahuun kanneen akka Andu'aalam ijoolleen yeroo ammaa kana keessatti aartii afaan Oromoo fuutee fuullee yookaan qarqararra geessaa fuudhanii baasaa jiran jechuudha. Kanaaf Boris jara kanatti tara waan ta'eef osoo wanni tokko intinaan ta'in quba wal qabaachuun artistoota keenya quba qabaachuun gaariidha. Kanaafuu walumaa galatti Jawaaris miidiyaarra dhufaa jira waan inni jedhu sana booda dhaggeeffannee akka dhuunfaa keenyaatti sammuu waan achirraa hubannee sin biraan geenya kanuma kanan dhaabbadha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya turtiin ammaaf qabnu kana fakkaata an kan isin waliin ture Reedii Adam Tube fi Isaaq Zeenuti namoonni chaanaalii keenya faariyaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna viidiyoon biraa akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa yoo tuqxan kallattiin isin bira ga'a turtii gaarii nuuf qabaadha nagaatti.